Roobii abjuun maqaa ishee argeen jimaata qubeelaa godhanne Solomoon Dibaabaa tokkos jedhe. Itoophiyaatti waqtiin kun yeroo namoonni hedduun cidha godhachuun itti wal fuudhan gosti fuudhaa fi heerumaa adda addaa ittiin jaalallee qabataniif wal kaadhimmatan bakkaa bakkatti namoota birattis garaagarummaa kan qabudha. Namoonni hedduun ammoo hiriyyummaadhaan jaalalaan yeroo murtaa'e erga dabarsaniin booda gara bultii ijaarratanii waliin jiraachuuttis ce'u. Seenaan jaalalaa fi bultii ijaarrachuu cimdiiwwan lamaan seenaa isaanii BBCdhaaf akka armaan gaditti qoodan kunneen ammoo seenaa kanaan dura beekamurraatii addadha. Inumaayyuu waan hin baratamnee fi asoosama fakkaatudha garuu seenaa dhugaati. Egaan maaltu ta'e? Cimdiiwwan lamaan wal fuudhanii mana ijaarrachuuf bu'uura kan kaa'eef abjuudha. Abjuun halkan tokko abjootamee akkamiin cimdiiwwan kanneen wal fuusise? Seenaan isaanii akka isaan dubbatanitti isiniif qopheessinee jirraa itti dhiyaadhaa. Maqaan kiyya Solomoon Dibaabaati. Ogummaa gaazexeessummaatiin waggootaaf hojjechaan ture. Amma magaalaa Finfinnee gulantaa hooggansa irratti hojjechaa jira. Akkaataan ani itti bultii ittiin ijaaree kan namoota biroo irraan adda. Naannoon ani dhaladhetti hiikee yookaan abjuu kan jedhamudha. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti walakkeessa bara 2011 ture hojii ooleen galgala mana koo galeen rafe. Halkan tokko keessa abjuu tokkon arge. Bakki isaa naannoo Faantaallee kanatti fakkaataa utuman bishaan daakaa jiru namni wayii gateettii kiyyarra yaabbate. Lagni ani daaku sun bishaan isaa dabalaatuma deeme. Silaa bishaan kun dabalaa jira na nyaachuuf immoo maaf narraa hin butuu jedheen hiriyoonni koo qarqara dhaabbatanii jiru isaanitti niyye. Hiriyoonni kiyya ammoo keessaa baasii abaaboodha naan jedhan. Gaafan abjuu kana keessaa deebi'ee hirribaa dammaqu halkan naannoo sa'aatii 8 ta'eera. Naannoo keenyatti abjuun akkanaa hiikni isaa maal akka ta'e waan hin beekuuf yeroo balleessuuf hin barbaanne. Maal gochuu akkan qabuun yaade moobaayilii kiyya baneen halkanuma sana feesbuukii korra seenee maqaa abaaboo jedhu sanaan soqe. Yeroon maqaa kanaan soquu feesbuukii kiyyarraa namoota maqaa abaaboo jedhaman 13 naaf baase. Abaaboo ishuma jalqabaarra jirtuufan waanan arge kana barreessee fi erge. Ganama sa'a isheen ergaa sana dubbistee waliin haasa'uu jalqabne. Beekisan dura eenyu akka taate eessa akka jiraattu akkaawuntiin sun kan dhugaamoo kan sobaa haa ta'uu waanan beekuu hin turre. Gaafni sun guyyaa roobii ture. Eessa akka jiraattu akka hin heerumne eenyummaa ishee akkasumas kan kiyyaa haasofne. Akka carraatee isheenis hin heerumne. Namni ergaan abjuudhaan ergameef kun Abaaboo Abbabaati. Isheen ammoo magaalaa Naqamteetti barumsa kolleejjii irra kan jirtu ture. Abaaboon akkamiin waan abjuudhaan arge jedhe kana amante. Ani maqaan kiyya Abaaboo Abbabaa yoo ta'u Solomoon wajjin kan walitti nu fidee ergaa abjuudhaan argee jedhee inni gaafa sana naaf barreesseeni. Ganama naannoo sa'aatii 4 ta'a Naqamteetti warra mana irraa kireeffadhee jiraadhu wajjin mooraa keessatti buunii danfee osoo dhugaa jirruu feesbuukii kiyya bane. Yeroon banuun ergaa kanaa arge. Waan inni naaf barreesse kana akkuma qoosaadhaaf naaf erge wayii natti fakkaatee achumaan ergaa waliif barreessuu jalqabne. Waan inni haasa'u dhugaa akka ta'e sirrumatti natti hime. Guyyaa sana bilbila wal jijjiirrees bilbilaanis haasofnee dhugaasaa akka ta'e na hubachiisuuf yaale. Ani immoo namni takkaa qaamaan na argee hin beekne akkamiin abjuudhaan na arguu danda'a kan jedhu bitaanatti gale. Gaafa inni dubbicha jabeessuun armee mana naaf kireessan sana gaafachuuf murteesse. Mana isaanii deemen akka ana ta'ee osoo itti hin himin nama wayitu abjuu akkanaa argee jedhee hiikni isaa maali jedheen gaafadheen. Deebiin isaaniis gabaabaa ture. Wal fuudhu. Abjuun kun hiikni isaa kanuma naan jedhan. Amma dubbiin kun gara dhugaa fakkaachuutti na harkaa deeme. Waan inni jedhus amanutti hin ka'e. Egaan roobii kana dubbannee jimaata Finfinneetti na waame. Keessi kiyya waan amaneef hin shakkine. Nama abjuudhaan na argee kanan arga jedheetuman bariidhaan Naqamteerraa ka'ee Finfinneetti hin qajeele. Yeroon gara Finfinnee adeemu sana yaada lamatu sammuu koo keessa ture. Yoo inni dhugumaa ta'ee anis yaada heerumuu kana waan qabuuf natti tola. Yoo inni na sobe immoo achuma ga'een mana firaa bulee deebi'a kan jedhu ture. Cimdiiwwan lamaan kun guyyaa tokko dura ergaan karaa feesbuukii waliif barreessaniin alatti qaamaan lachuu waliin beekan. Lamaan isaanii keessaayyuu miirri shakkii tureera. Bakki isaan itti wal arguuf wal beellaman ammoo naannoo buufata konkolaataa Finfinnee yookaan awutoobis taraadha. Wanni feesbuukii kun silaa hin beekamu tarii nama biraatii laata jedheen shakkaatuman gara awutoobis taraa deeme. Yeroon toora sana ga'uu naaf bilbiltee bilbila dubbisaa ijaan immoo na barbaadaa ture.
Akka tasaa dubartii guddoo furdoon tokko ammoo bilbila haasaa gara kiyyatti as ce'aa turte. Nan bade ishee kana jedheetan baay'ee rifadhe. Dubartiin sun bilbila haasaa na bira dabarte. Deemnaan naasuu guddaan irraa deeme. Gara keessaa seenuuf jedheen toora karraa yoon gahuun sagalee sool jedhuun dhaga'e. Yeroon ilaaluu ishuma ani feesbuukiidhaan argedha. Nan gammade. Guyyaa sana nu lachuu miira wallaalchisaa keessa turre. Galgala sana teenyee waan baay'ee haasofne. San booda nu lachuu walamannee jechuun waan gaafasii yaadatta Solomoon. Bariitusaa isheen gara Naqamteetti deebi'een uffataaf meeshaa kiyya fudhadheen deebi'a naan jette. Mucayyoon tana keessi kee jaallateera. Yoo deemte achumaan hafteeoo jedheen sodaadhe. Booda qubeelaa siif godheen deemta jedheen isheenis baay'ee gammadde. Piyaasaa deemnee qubeelaa bitee fi achuma mana warqii sana keessatti qubatti kaa'eefiin warruma suuqichaatu harka nuuf rukutee achumatti xumurre. Kun kan ta'e feesbuukiidhaan walii barreessuu jalqabne. Guyyaa sadaffaatti erga qaamaan wal argine immoo guyyaa lammaffaatii jechuudha. Qubeelaa ergan godheefiin booda gara Naqamtee deebitee meeshaa fi uffata fudhattee deebitee waliin jiraachuu jalqabne. Wal barree torban osoo hin guutin wal fuunee waliin jiraachuu jalqabne jechuudha. Abaaboon qubeelaa erga godhatteen booda wanti hunduu dhugaa akka ta'e guutummaatti waan amanteef bilbilumaan maatii isheetti himte. Maatii kiyyatti kanan hime ergan guututti amane. Abbaan koo erga itti amante haa ta'uu naan jedhe. Hiriyoonni koos gaafan qubeelaa godhadhe Naqamteetti deebi'uu amanuu dadhaban. Hedduun isaanii waan kun dhugaadha jedhanii hin amanne ture. Baay'ee shakkan. Garuu abjuun sun dhugaa ta'ee nuti wal fuunee bultee eebbifamaa qabaachuu dandeenyeera. Cimdiiwwan abjuun walitti fide kun amma waggoota 3 bultii keessa waliin jiraataniiru. Mucaa tokko Faaruu jedhamtus godhataniiru. Egaan cimdooleen kun dhaamsaa akka armaan gadiitti kennaniiru. Bultiin kennaa waaqarraa namaaf kennamuu yaada jedhu sana kan keenya kanarraa keetiin amane. Amma nuti wal qorannee wal barree jaalala keessaa waliin turre miti kan wal fuune. Nama torbee tokko dura wal hin beeknetu torbee booda dhirsaaf niitii ta'ee jedha Solomoon. Yeroo tokko waan baratame keessaa ba'anii ilaaluunis gaarii natti fakkaata. Bultii keenya keessaa amma yoo ilaaltee namni hamma keenyaa gammadaan waan jiru natti hin fakkaatu. Amma anii fi isheen akka abbaa manaa fi haadha warraa mana tokko keessa waliin jiraatu osoo hin taane akka jaalallee haaraa reefu wal bareetti jaalalli keenya daran cimaa deeme. Ani amma dura nama bultiin ofidhudha. Nama dhiphisa. Ulfaataadha jedhee yaadu ture. Amma garuu hojii dhaabee hamman mana galee ishee fi mucaa koo arguttan ariifadha. Abaaboonis akkas jechuun ibsiti. Murteema keenya lamaaniin torbeema tokkotti wal fuunus amma bultii bareedaa jaalalaan guutame dabarsaa jirra. Namoota yeroo dheeraa fi ulaagaa baay'isuutti amananiifis kunis akka jiru bultii keenyarraa kan baratamudha jechuun xumurte.